Uummanni Oromoo garbummaa yeroo dheeraadhaaf irra turerraatii qolatee ijoollee isaa afaan isaatiin barsiisuu, aadaa isaa barsiisuun osoo persentii 10 illee hin deemini warri kaleessa uummata Oromoo gabroomsanii afaan isaa balleessuudhaaf, aadaa isaa balleessuudhaaf, Oromoollee balleessanii of gochuudhaaf carraaqaa turanii haala hin taane keessatti har'a yeroo namni tokko ka'ee ani Oromoodha jedhu akkaataa isaan duula irratti duulan sana keessatti wanti kun dhalate jechuudha. Aljaziiraa irratti dhaga'ame jalqaba Jawaar gaaffii salphaa gaafatame ati jalqaba Oromoo moo eenyu jettee foomii okee gaafatteetu ani jalqaba Oromoodha jedhee dubbachuu isaatu diina nurra ture jechuudha. Diina kana ofirraa faccisuudhaaf immoo daboo alagaa waammachuun nurra hin jiraatu. Uummanni Oromoo ofii isaatiif wal cina ijaajjee walii wajjin dhaabbatee lakki maqaa sana isintu nurratti uddeelee nuti Oromoodha jennee nuti ofirraa faccisuu qaba jechuudha. Haala kana keessatti uummanni Oromoo Jawaar irratti birmatee lakki nuyi Oromoodha yeroo jedhu Jawaaris edaa uummanni koo ana faana jira isa jedhu birmannaa uummata isaatii yeroo argu dirree sana keessaati ba'ee uummata Oromoo akkaataa kanaan walitti fidee ijaaruudhaaf onnatee ittis milkaa'e jechuudha. Haala kanaaniti Oromoo First Community Engagementiin kun jalqabe. Maaliif Oromoo First jettan maal Oromoo kana waaqattaansuu barbaaddanii qomoo isa kaanirraati isa jedhu yoo kaasuu barbaaddanii lakkisaa Oromoon qomoo kamirraayyuu adda ta'ee waaqatti aanee miti kan inni jiru. Garuu akkaataa Oromoo First Community Engagementii kanatti wanta akka Oromoo taanee dhalannetti Oromummaa keenyaan wanti gaggaariin wanti jabaan anaaf ta'a saba kootiif ta'a ani jalqaba Oromoo ta'een dhaladhe kanaaf Oromummaa kootiin yaada akka Oromoottan yaada dursa hunda dura Oromummaa koon dursa yoo gara afaan Oromootti hiiknee Oromummaa koon dursa isa jedhu laata jechuudha. Kanaaf warri gaaffii hedduu qabdanii waa'een Oromoo Firstiin kun baay'ee sammuu keessan akka hin qabanneen barbaada. Ittaane Oromoo First Community keessatti yeroon akka kanatti dhufee seenu namni na waamee yookiin immoo kottumee itti seenee jedhee preach na godhe yookiin natti lallabe hin jiru. Yeroo tokko tokko dhaabbilee siyaasaa hedduu in argina addunyaa keenya irratti akkasumas immoo uummata Oromoo keessatti dhaabbileen siyaasaa nama tokko miseensa godhachuudhaaf jalqaba political programmii isaanii nama sanatti labsuu itti deddeebi'uu itti himuu erga irratti hojjetanii boodati nama kana fidaniitu miseensa godhatu. Oromoo First Community yeroon seenee Jawaarii wajjin daqiiqaa 5 hin haasofne ani. Jalqaba mana hojii koo taa'inaan hordofaati ture Aljaziiraa yeroo isaan Aljaziiraa irratti haasa'aa turanii waan guddaa tokko fakkaatee natti hin argamne natti tole Oromoon akkaataa kanaan yeroo dheeraa booda miidiyaa addunyaa irratti sagalee argatee akka kanaan addunyaan eenyu Oromoon isa jedhu baruudhaa fi gammachuu guddaatu natti dhaga'ame hangan hojiidhaa ba'utti illee hin geenye baay'een jarjare baay'een gammade sagalee uummata Oromoo Aljaziiraa irratti dhaga'uu kootiif isattaan nu CNN irratti na eegan ture. Anaaf bilisummaan kana ture. Maaliifi sagaleen Oromoo amma kana gara addunyaatti siquu jalqabee jennaan inni taan waan baay'ee min ijoollee akkasiitu nu keessaa ba'aa jira jechuudha. Wanti inni qabatee dhufe garuu wanta biraa ta'e sagaleen Oromoo daqiiqaa 30 Aljaziiraa irratti dhaga'amuun warri xannachatti ta'e warri summii itti ta'e summii isaanii facaasuutti ka'an. Miidiyaan kun hundumtuu akka kaleessa waaqaa gaditti Jawaariin waaqeffachuu hin geenye har'a Jawaarin seexanoomsanii yeroo isaan YouTubeidhaaf dirree marsariitii irratti Jawaar irratti duula bananii baay'ee taa'een dinqisiifadhan ture jara kan. Waaw. Baay'ee jaboodha jarri kun har'ayyuu nu garboonfachuu fi dhagaa isaan hin galagalchine hin jiru jechuudha. Kanaaf taa'een afaan Amaaraatiin tarii kun deebii taatii laata kan jedhu afaan Amaaraatiin waan xinnoo tokko barreesseen YouTube irratti post godhe. Sanarraan kan ka'e ammas diina biraa horannetti daballee diinni keenya bubbulee heddummataa jira jechuudha. Yeroo diinni keenya bubbulee heddummatu kanatti immoo Oromoon immoo ilaalcha
qabu hundumaa dhiphisee gabaabsee gara tokkummaatti dhufuutti ka'e. Inni sun wanta jabaa, wanta namatti tolu, waan nama gammachiisu adeemsa kana keessaa dhalatedha jechuudha. Kanaaf yeroon taa'ee ilaalu paakeejii wanti kun qabatee deemu ilaaleen irraa mirqaaneen itti dhiyaadheen isinii wajjiniin hojjedhaan jedheen. Osoo paartii siyaasaati ta'ee yeroon isinii wajjiniin hojjedha jedhu dudduubbee nama kanaa maaltu jiraa naan jedhu. Namoonni baay'een ala ta'anii yeroo Jawaariin argan adeemsa kana yeroo ilaalan adeemsi kun garamitti ba'a shakkii hedduu qabu. Baay'een yeroo jalqabaatiif ba'ee Jawaarii wajjin waltajjii irratti haasaa godhu baay'een isaanii atiif abdii fiixeetiif Oromoo Firstiin maa inni jedhanii na gaafatan. Abdii fiixeef Oromoo Firstii wanti adda gootanii ilaaltan hin jiru. Namni wanta kana na lallabe hin jiru. Paakeejii inni qabuun Oromoo Firstii keessatti paakeejii anaaf ta'u tokkoon argadhe sababa ta'eefi namni biraan na lallabee utuu hin taane achi keessatti wantan hojjechuu danda'u, wantan uummata kootiif qabataan bu'aa buusuu danda'u tokkoon keessatti argee kanaafan itti seeneen jedheen. Namoota keenya hedduudhaaf gaaffii ta'uu danda'a. Warri gaaffii isinitti ta'u dirreen kun banaadha. Yeroo kamiyyuu itti seentanii wajjin hiriirtanii hojjechuu dandeessu. Oromo First Community Engagement torban lama yookiin torban sadiin Jawaar mana barumsaa isaa dhiisee olii gadi deemee biyyoota Kaanaadaa keessa, Ameerikaa keessa wanta kana geggeessaatti jira. Tarii torban 3 keessatti isanni karaa deemee sa'aatii 3 yookiin sa'aatii 4 walgahii kana geggeessu argitu ta'a. Ergan itti seenee booda guyyaatti Jawaar wajjin miitingii gosa 3 yookiin gosa 4 qaba. Mana barumsaasaa cinatti Google Hangout'dhaan, bilbilaan, telekonferensiidhaan wanta hojii pirogiraamota kana galmaan ga'uudhaaf guyyaa guutuu akka jirutti qabamaadha yeroonsaa. Walgahii irratti isa argitan qofaamin. Walgahii hedduu guyyaatti walgahii 3 walgahii 4 geggeeffama jechuudha. Kanaaf immoo harkaa fuudhuudhaaf namoota baay'ee horachaa jira. Isteeta deemnu hundumaa irratti namoonni paakeejii Oromo First yeroo nurkatti arganii nurkaa fuudhanii ofii isaanii itti darbaa jiru. Kana keessatti namoota Portland irratti, Ohio irratti, Minnesota irratti, Toronto irratti, Calgary irratti namoota haaraa nutti seenanii sagantaan kun hawwatee jennaan sagantaa kana galmaan ga'uudhaaf hojjechaa jiru. Fakkeenyaaf har'a keessummaa qabna. Keessummaan keenya kun paakeejii ani Oromo First keessatti arge sanatu ishee hawwatee jennaan fedha isheetiin itti seente. Namni kun biyya Awustiraaliyaa keessatti dura teessuu hawaasa Oromoo kan turte. Erga gama North Ameerikaatti imaltee boodas Oromoo ijaaruudhaaf guyyaa tokkollee kan gad hin teenye. Jireenya ishee cinatti hawaasa Oromoo faan deemtee kan Oromoo ijaaruudhaaf Oromoo wajjin hojjechaatti jirtu. Ogummaa fayyaa kan qayyabatte narsii. Akkasumas yeroo ammaatti immoo digirii ishee lammaffaa immoo public health'dhaan kan hojjettaatti jirtu. Erga gara dardarummaa isheetii kaastee waa'ee Oromoo biraa kan hin deebin. Minnesota irraa imaltee har'as kan nu gidduu jirtu. Namni kun Oromiyaa irraallee hin dhufne. Biyya kana keessatti dhalattee guddatte. Ammoo afaan Oromoo nu warra Oromiyaa keessatti dhalatee guddate caalaa barreessitee ittiin nu barsiisuu dandeessi. Dardaroota keenya, hawwan keenya Minnesotaa jiran walitti qabdee barsiisuudhaan nama maqaan ishee bakka guddaa qabu. Har'as yeroo biyya kana dhuftu Oromo Community Oromo First Engagement kana irratti yeroo argamte akka koo biyya kana keessatti dhalatanii biyya ambaa keessatti dhalatanii kan guddatan ijoollee Oromoo akkamittiin Oromoomsanii guddisuun danda'ama isa jedhu maatii Oromootiif dhaamsa qaba jetteetu dhaamsa kan fiddee bakka kanatti argamti. Hundumti keessan Aishaa Ali bakka kanatti naasimadhaa. Hi, akkam ooltan isin hundinuu. Akka abdii fiixee introduce na godhatte maqaan kee Aishaa Aliiti.
Afaan Oromoo warra Oromiyaatti dhalatee irra caalaa beektii naan jedhe garuu akkasii miti. So dhiifamaan isin gaafadha afaan Ingilishillee yoon keessa buuse garuu hangaan danda'utti afaan Oromoo dubbachuuf hin yaala. Duraan dursee miseensota hawaasa Oromoo magaalaa Washingitan jiraatanii fi naannawaa isii jiraatan baga nagaan dhuftanii isiniin jira. Asitti argamee asin afeeruu haysaniif na haysummachiisuu haysaniif gammachuu guddoon dhagama. Hawaasa Oromoo naannawaa biraa jiraatuun wal baruu hiyyaaf gammachuu guddoon dhagama. Akkuma abdiin fiixeerreefuu ibsetti hawaasonni hiyyaaraan tana akkaataa afaan Oromoo ilmaan keenya kan biyya alatti dhalatanii guddatan akkamitti barsiisuu dandeenya, seenaa Oromoo akkamii barsiisuu dandeenya, aadaa Oromoo akkamii barsiisuu dandeenya. Kana keessatti haadha abbaan firootan hawaasni Oromoo kan naannawa isaanii jiraatu qooda maal qabaa kan jiru irra laalchiseetiin haasawuu deema. Osoon haasawa kiyyan jalqabne duratti warra sochii Oromoo First kana jalqabee asiin gahee fuuldura oofuu taa'ullee hedduu galatoomaan jechuu barbaadan. Itti aansuudhaan namoota sadeen akkuma beektan Jawar Muhammad Adeemootii fi Fidoo Ebbaa Aljazeera irratti argamanii sagantaa bareedaa gaggeessanii akkasumatti hamilee keenya nu kahaasanii sagalee teenya addunyaa irratti ta'uu isaaniitiif hedduu galata gurguddaa qaban. Isaanitti aansee baqattoota ilmaan Oromoo kan Masrii jiran Egypt jechuudha. Suuraan isaanii asirratti ni argama. Osoo sagantaan Aljazeeraa tun hin eegalamin duratti torbaan meeqaaf hiriira nagaa waajjira UN duratti bahuudhaan ni beekama. Dhaadannoo nuti Oromoodhaa Itoophiyaa miti kan juufaa qabatanii alaabaa Oromoo qabatanii bahanii jechuudha. Isaanillee sochii Oromoo First kanaafillee deeggarsa guddaa ta'an jeetiin yaada. Isaanillee galata gurguddaa qaban. Akkasumas haa yaadannu baqattoota Oromoo kan Suudiitti rakkachaa jiran bakka hundatti kan rakkachaa jiran furmaata fuulduraa akka nu hundinuu itti yaannu akka baqattoonni keenya rakkanneef jeetiin abdadha. Gara haasawa kiyyatti yoo deebine kaniin jalqabuun dura magaalaa Melbourne Austraaliyaa keessattiin dhaladhee guddadhe. Afaan Oromoo akkamitti barattee eenyurraa barattee yoo naan jettan haadhamaa fi abbaa kiyyarraan baradhee jalqabe jechuudha. Yeroo ijoollummaa keenya hogguu guddachuu turre ijoollummaa keenyatti anaa fi obboleeyyan kiyya jechuudha. Mana keessatti waan Oromoo meeshaa faayaa aadaa Oromoo hoggayyuu ni arkina. Alaabaa Oromoo ni arkina. Kun maali jennee gaafanna nuu himti jechuudha haati teenya. Akkanatti godhanii meeshaa aadaa Oromootii kana fayyadamanii Oromoon akkanatti meeshaa aadaa kana itti fayyadamtii jechuudha jettee nuu himti. Abbaan keenyas akkasumatti ni gaafana. Yogguu ijoollee gaafii hedduu qabda maaliif biyyarraa baatee akkamii biyyarraa baatee jennee gaafanna. So nuu himan rakkoo akkanaatiif biyya baanee uummanni Oromoo akkatti rakkatee jira. Ilmaan Oromoo hedduudha, baqattuun Oromoo hedduudha. Yeroo isaan bahan sanitti illee bara 70 keessa jechuudha. Rakkoo gurguddoo ture, haala hamaatu ture uummata Oromootirra jechuudha. Mootummaa Habashaatiin kan irra gahame. Saniif haadha abbaan keenya waan Oromootitti expose guna godhan bakka Oromoo nu geessan agarsiisa Oromoo nu geessanii bakka hawaasni Oromoo jiru nu geessanii kun hundinuu jaalala Oromummaa nu keessatti burquu jalqabdee jechuudha. So afaan Oromootis akkasii barachuu dandeenya jechuudha. Haadha abbaan ilmaan isaaniitiif afaan Oromoo barsiisuu irratti barsiisota tokkoffaati. Dhugaadha ilmaan keenya biyya ambaa keessatti dhalatanii guddataniif afaan biyya sanii dirqama numa baratan. Garuu afaan hundee, afaan abbootii, afaan hawwan isaanii hin baratan jechuudha. Akkas ta'uu hin qabu. Haadha abbaatiitu barsiisaa jechuudha ilmaan Oromoo.
So amma fakkeenya tokkoon isinii kan nuti deema suuraan kunis san agarsiisa. Obboleessa kiyya xiqqaa firoomsaa ja'aniini nuti nama afurii inni quxisuudha. Nu sadeen isa dura afaan Ingilish barannee jira. Inni iskuula guu jalqabu afaan Ingilish baratee afaan Ingilish mana keessa dubbachuu barbaada. So haadha abbaa keenyatti afaan Ingilish dubbata. Haadhatii aan akka joon mam I want like specifically yaadadha. Guyyaa tokko isa amata 5 moo amata 6 jeen haadha abbaan kiyya sacha ta'an. Mom, I want you to give me something, so can you please give it to me, Jen, you know? I want you to speak English to me, answer me in English, and then I'll tell you what it is, Jen. Jennan haatiti yadha geeffatteetuma from Sajatin afaan Oromoo natti dubbachuu qabda. I'm not going to speak English. I'm not going to speak Oromo to you. I know that you know English, so speak English to me, Jen. Garagalee, hugusin jalaalutti abbaa kiyyaan, Dad, Mom's not answering me, so can you please answer me? I want an answer, Jen. Abbaan kiyyaas deebii musan deebii. Hinjiru Jen from afaan Oromoo. Xiqqeenya ras kan musi haasoo jira guyyaa keessaa nu jijjiiramta Jen. Haati tiyyaas deebitee from afaan English akkaan si dubbadhu yoo feete. Wanni ati beekuu qabdu an afaan English osoo isiniin dhalatiin duraan dhagee beekaa jetteen. Saniifuu mana keenya keessatti afaan Oromoo dubbachuu qabda yoo afaan Oromoo dubbanne waan ati feetu sanilleen akkattu jetteen. Hayyee jeeti afaan Oromoo garagalee jechuudha. So isa amata 5 amata 6 akkasitti afaan Oromoo barachuu danda'e. Isa guddatee bara 2009 keessa isa amata 14 biyya deemne. Biyya deemne afaan Oromoo ni dubbata ni caccabsa. Garuu ni haasawa. Biyya dhaqee firootanii fi namoota achi jiru waliin haasawuu bira dabree jireenya uummanni Oromoo jiraatu. Aadaan Oromoon itti jiraattu keessa dabruu danda'e jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana okkotee keessarraa itti dhugu jira. Akkasumatti, you know, looni sugutiisan hojjetiisuu fedha. Hoguu re'ee qalan re'ee hojii qaluu fedha. Re'ee qalee jira billawa qabatee qalee jira. So kana hunda godhuu danda'e jechuudha. Kun maalirraahi waan xiqqeenyarraa afaan Oromoo kunis galee fi wajjin haasawuu danda'e haasawuu bira dabree jireenya isaanii wajjin hirmaachuu danda'e jechuudha. Haadha abbatti aanee eenyutu deeggarsa taha. Firii dhaaban haadhaa fi abbaan eenyutu firiin tun akka biqiltuu akka magartuu godhuu danda'a. Firoottan jechuun eessummaan adeeran habawwan adaadawwan duburiiwwan jechuudha. Yeroo wali qabaman afaan Oromootti dubbachuu seenaa Oromoo waliin haasawuu aadaa Oromoo ibsuu fi alaabaan Oromoo akkam fakkaatti hiikkaan isii maalii hanjuu waliin haasawuu jechuudha. Namoonni gariin ijoolleen tun afaan Ingiliishin beektu afaan Oromoon beektu saniifuu ifirraa Ingiliishitti haasawaa akka walii galuu ja'aniiti afaan Ingiliishitti dubbatan. Garuu kun maal godha akkuma isaan daran afaan Oromootirraa fagaatanii afaan Ingiliish cimsan godha. Kun afaan nama biraa guddisuuti malee afaan keenya guddisuu jechuu miti. Afaan keenya afaan Oromoo lubbuutti goonee hafuuratti goonee dhaloota dhufuuf dabarsuu godhuu danda'uu nurra jira. Itti aansuudhaan hawaasni Oromoo kan naannawa isaanii jiraatu naannawa ijoolleen tun guddachuu jirtu jiraattu jechuudha. Hangam takka wal barbaada. Hangam takka aadaa fi afaan Oromoo ilmaan isaaniitti dabarsuuf yaala. Hangam takka aadaa fi rakkoo saba keenyaa saba biraa barsiisuudhaaf yaala. Kun hundi waan xiinxalamee laallamuu qabu. Amma fakkeenya hawaasumaan itti guddadhee itti dhaladhee guddadheerraan isin haasawa jechuudha. Hawaasni naannawa Austraaliyaa jiru magaalaa Melbourne jechuudha. Bara 1984 dura dursoo Oromoonni akka baqatutti biyya san jiraachuudhaaf nama 5tu biyya san seene. Gaafa dura biyya san seenarirraahi hawaasa Oromo Community of Australia ja'anii jaaranii jechuudha. Hawaasni kun maal godha? Nama Oromoo waliif fida.
qophii bashannanaa qopheessan. Baabakiyuu ijoollee fi faamiliidhaaf iddoo bashannanaafatti qopheessan. Yeroo iidaa faa hawwisoo Oromoo yaamanii agarsiisa aadaa Oromoo waan agarsiisu qopheessan jechuudha. Hanga danda'anitti saba biraa, saba Faranjii, saba Eeshiyaa aadaa keenya barsiisuudhaaf yaalan. Yeroon primary school, elementary school jettaniin isin asitti baradhu 95 long time ago. Wallistoonni Afandii Siyyootii fi Turee Leencoo warri ja'amu agarsiisa achitti godhu turan. Guddinaan skuula san ijoollee Eeshiyaa ture, Vietnamese fi Chinese. Namni Oromoo family 5 qofaatu ture. Garuu achitti agarsiisa san saba biraa barsiisuudhaaf dhiichisa Oromoo, hellee Oromoo, jechootan Oromoo barsiisuudhaaf yaalanii jechuudha. Amma immoo hawaasni Oromoo Austraaliyaa kana caalaa hojjechaa jira. Reediyoo bara 15 oliif magaalaa san keessatti dabru jira. Manni barnoota afaan Oromoo yeroo ammatti 4tu jira. Yeroon an mana barnoota afaan Oromoo baradhu tokko qofaatu ture jechuudha. Amma heddummina namaatiif jecha akkasuma filannoo guyyaatiin wal qabsiisee 4tu jira jechuudha. Mana barnootaa kanatti afaan Oromoo barsiisa, qubee barsiisa, aadaa barsiisan, amantii barsiisan, haasawaa fi seenaa Oromoo barsiisan. Kanatti dabalee graduation Oromoo eebba barattoota Oromoo jechuudha. Bara baratti qopheessan. Akkasumas jaarmeenyi Oromoo hedduudha. Kan afooshaa, kan dubartii, kan fayyaa hedduudha. Ayyaana guddaa tokko qabna baratti amatatti guutak. Oromia Federation Square waan jaamu suuraan kunillee kana ibsa. Guyyaan kun guyyaa aadaan Oromooti. Guyyaa Oromootti beekamee jira. Magaalaa walakkaa keessatti jechuudha. Aadaan Oromoo nama 1000 lakkaa'amutti agarsiifama. Alaabaan teenya tan Oromiyaa keessatti dhaabbatuu hin dandeenye guyyaa san alaabaa Austraaliyaa wajjin dhaabbatti jechuudha. Asirratti akka mul'atutti. Saniifuu mootummaan biyya saniitillee saba keenya nu beekallee rakkoo teenyallee nu hubatee jira. Kun maalirraahi misoomsota hawaasa naannawa san jirurraahi. Wallagahii fi waliin hojjechuu isaaniirraahi. Fakkeenya kabiraa kan nu barbaadu bara dabre keessa kuma beekanitti Mallas Zanaawii du'e yaadannoo taa'uu barbaadaniif uummanni Habashoonni naannawa san jiru. Bakka kanatti jechuudha bakka nuti ayyaana keenya ayyaaneffannu kanatti taaziyaa taa'uu barbaadan ture. Miseensonni keenya waan kana dhageeti hedduu aaranii turan. Akkamitti waan kana akka hin gaggeeffamne godhuu dandeenya. Hoogganoota hawaasa keenyaa wajjin hojjannee isaan jalatti gurmoone waan kana balleessuu qabna. Jaanii yaada kana lafaa kaasan. Miseensa tokko waan jee hin irraanfadhu kanaan jee sheenaa tokkoon qaba jee du'a Mallas irratti. Haa sheenaa maal qabdaan jeen du'a Mallas irratti. Kan inni International Criminal Court irratti hin dhiheeffaminiin sheenaa saniitu hedduu na gaddisiisa jee silaa osoo inni du'in achirratti dhiheeffamuu qaba jee. Hawwii fi hamilee inni qabu jechuudha. Miseensota hawaasa Oromoo naannawa sanii jechuudha. Kanaan waliigallee hiriira nagaa ba'uudhaaf yeroo cidhayne hawaasa Ogaadenillee dabalannee yeroo cidhayne poolisii wajjin hariiroo gaarii qabna itti himne. Mallas akkanatti uummata keenya fixu jira. Isa durallee uummanni keenya dhumu ture ammallee dhumu jiran saniif jecha akkamitti nama dikteetaraaf kan uummanni keenya irraa baqatee as dhufee biyya nagiyaa jirra jee itti amanee isin akkamitti waan kana hayyama kannettanii fi akka isaan yaadannoo isaaf asitti ta'an gootanii jennee itti dhiheessine jechuudha poolisii. Poolisiinis waa hunda wal bira qabee ilaaleeti rakkoon booda dhuftu guddoodha ja'anii waan san akkan adeemsifamne godhanii jechuudha. Kun hundi hawaasa naannawa san jirurraa jechuudha. Wallagahii isaanii waliin dalaguu isaanii. Austraaliyaa qofatti miti bakka Oromoon jirtu hundatti akkasitti waliin hojjetuun gaariidha jeetiin yaada.
Xiqqeenyarraa hoguu ijoolleen teenya leenjifamtee waan Oromoo aadaa Oromoo afaan Oromoo kana hunda baratte hawaasa jaartii jechuudha fuuldura hegeree boruuti ilmaan keenya. Kanarratti ida'uudhaan Oromoon akkuma hubatamu amantii sadii qabdi. Islaamummaa, Kiristaanummaa fi Waaqeffannaa. Amantii ifiitillee ijoollee barsiisuun ni danda'ama. Garuu namni gariin hundallee miti waan itti fakkaatu wanni sabaatii fi wanni amantii wal faana barsiifamuu hin danda'amu ja'anii itti fakkaatan. Kun akka yaada hiyyatti sirrii miti. Amantii teetillee barachaa waan saba keetillee waan sabaa oofuu waliin ni dandeessa. Wanni nama dhorkaa hin jiru. Amma fakkeenyaaf abbaan keenya amantii Islaamaa yeroo nu barsiisu afaan Oromootiin nu barsiisaa ture. Xiqqeenyumarraa jechuudha akka nu galutti. Kun maal agarsiisa? Guddina afaanii, jabeenya afaanii, afaan ifii guddisuu agarsiisa jeetiin yaadaa jechuudha. Saniifuu amantiin Oromummaa naman dhorkitu. Hanga danda'amutti Oromoon hundi wanni akka yaadachuu qabdu akka nuti Oromoo first taane. Oromoo first jechuun duraate Oromoodha. Lammada Itoophiyaallee miti akka yaada hiyyatti. Lammada lammii biyya keessa jirtuuti. Lammada Ameerikaa, lammada Austraaliyaa, Norway biyya feeta keessa jirtu. Lammada Itoophiyaallee miti. Nuti Oromoodha. Bara dhibbaa olillee Habashoonni nu cuqaaluuf yaalanillee amallee ifatti akka baanu, akka injifannu hubachiisuu danda'u nurra jira. Hundhaamsa ilmaan Oromoo maraati. Dirqama keenya. Hawaasni Oromoo bakka jiru hundatti yoo wal jaaree, wal quba qabaatee, waliin hojjetee bu'aa hawaasa keenyaafillee fiduu ni dandeenya. Hawaasa keessa jiraannuufillee, hawaasa biyya jiruufillee jechuudha. Kara yaadaatiin, kara diinagdeetiin, kara siyaasaatiin, kara maa hundaanuu yoo Oromoon bakka jirtutti wal jaarte bu'aan ni arkama. Akka yaada hiyyatti Oromoonni naannoo Melbourne, Austraaliyaa jiran waan Oromoo first ja'an kana mirkaneessanii jiran jeetiin itti amana. Isin warra achiitii saniif akkas jettiitillee yoo jettanillee dhiifama garuu akkas na fakkaata. Ani mataan kiyyaa waama product of Oromo first. Waan haadhaa fi abbaan keenyaa fi firoottan keenyaa fi hawaasni keenya oomishe jechuudha. Ijoolleen Oromoo naannawa san jiraattu irra guddaan isaanii kan afaan Oromoo hin beekne hin jiru. Ni dubbatan. Caccabsanillee ifitti amananii caccabaa san haasa'uun akkuma kiyyaa kanatti jechuudha. Saniif jecha irra deebi'ee waan isin yaadachiisu ilmaan keenya hegeree boruuti. Afaan Oromoo barsiisuu, aadaa keenya barsiisuu, seenaa Oromoo barsiisuu, biyya Oromiyaa barsiisuu, daangaa Oromiyaa barsiisuun kaayyoo Oromoota hundaati jeetiin itti amana. Maayirratti jecha tokko kaniin hin irraanfanne hayyuu keenya Dr. Gammachuu Magarsaa irra hedduun keessanillee ni beektan Oromo First Minnesotatti taayitiin dhaggeeffachuu ture. Akki jee takkaa jee ilma Oromoo intala Oromoo kani ani Habashaa first ani Itoophiyaa first kan jiru takkaa dhageen beekuu jee. Saniif kaleessallee arrallee borullee iftaanillee nuti Oromo first. Galatooma. Obboleetti keenya Aishaa baay'ee galatoomee egaa Aishaan ibsa gaarii nu kennite. Uummanni Oromoo hawaasni Oromoo biyyarraa fagaannee biyya alaa haala adda addaatiin jirru akkamiin Oromoo taanee jiraachuu dandeenya, akkamiin aadaa keenya duudhaa keenya ofiis beeknee ijoollee sitti guddisnaa, akkamitti Oromoo taanee jiraanna kan jedhu ergaa guddaa dabarsite. Aishaan oduma haasa'uu baatteewu
ishumtu fakkeenya tokko jechuudha. Afaan akkatti isheen afaan haasoftu argineerra. Akkamittiin maatiin ishii jabeessanii Oromummaa keessatti biqilee Oromoo taatee akka guddattu ishee godhaniiru. Kanaan maatii Aayishaas akkasumas maatii akkanaa hunda naa galateeffadhaa yeroo tokko.